yaa jarana waaqni hin jiru ko ummanni kun erga waggaa meeqati. Akkam jirtu nagumaa fayyaa viidiyoo tana ganniidha share godhaa ganni awwala irratti ati nama gaariidha nama miskiinaa sagalee tahaa ture nama gartee zamana dheerarraa wal beeynu nama zamana dheerarraa sillee beekuudha nama laphee gaarii kee ta'uu keessin beeka awwala irratti tiijiin ufiina tuyxe tiijiin an abbaa fedhe yoo deeggare waan tiijii galchuu miti abbaa fedhe yoo deeggare abbaa fedhe poostii godhaa oole wanni tiijii galchuun jiru tokkoffarratti an abbaa fedhe yoo deeggare abbaa fedhe poostii yoo godhe bilbilli kuni kiyya taaktaakiin kunis kiyya ka isiitiin miti shabakaan aan guuttu waayifaan aan guuttu itti aansee wanni isirraa ani hajamu takka hin jiru wannummaan isiin kaatee an abbaa fedhe yoo deeggare na arrabsituuf hin jiru an abbaa fedhe yoo gartee poostii godhaa oole dhuftee inboksii keessaan nama agarte poostii godhaan oli ni jetti namni an poostii godhe immoo nama jaaladhu poostii godhu jira abbaa fedhe poostii godhu jira abbaa fedhe deeggaruun danda'a si galee isiin nan ajajjuu jechuudha isiin natti himtu kanaaf isituu iyyuu na tuqe yeroo sadii ol inboksii keessaan naa barreessite in salphattaa in kuftaa of ta'ee jiraadhu jechaa turte wanni isii galche hin jiru tiijii jechuudha abbaa fedhe yoo deeggare nama isiin jettu kana osoo barbaade ganzaba isaa itti bilbilee miliyoona 10 naa kenni yoo jedhee nama sappoorti na godhuu danda'u miliyoona 10 waan isiin umrii isii guutuu xaaraa turte bakka takkatti nama naa kennuu danda'u yoo barbaade jechuu birrii bilbilee salaamu aleikum jedheeni kanaaf ganni isitu na tuqe ani isiin tuyne isituuyyuu akka nama harkaa waan qabu jechuu yookiin akka nama ana gartee gorsuu danda'u natti dhuftee keessaan na dubbisaa turte ani isiin dhamminne bilbila yookiin isiin obboleetti kiyyaami yookiin abbeeraa kiyyaami yookiin abbaa haadha kiyyaamiti wanni isii galchen jiru wannummaan isii galchen jiru jechuu waa'ee kiyyaa kanaaf tasgabbooytee taa'uu qabdi jechuudha tasgabbooytee hin teetu taanaan ofumaa ofirratti ijjannoo fudhatti jechuu rakkoon hin jiru harkuma ofiitiin uf miiti jechuudha kana wanni atis beekuu qabdu waan itti jirtu kana na arrabsaa gartee inboksiin itti fufte kana yoo hin dhaabne harkuma ofiitiin ufuutii jechuudha kun beekamaadha isinii galee harkuma ofiitiin uf miitii quba qabaadha kanuman isiniin jechuun barbaadaan annama nama tokko miilafaa ka'ee isin na tuqean okay isin na tuqe ani isin tuyne abbaa fedhe deeggaruu mirga guutuu qaba wanni isii galchen jiru abbaa fedhe faarfachuu mirga guutuu qaba wanni tiijii galchen jiru na galche jettee deebitee waa'ee kiyyaanii dubbatti taanaan akka isin ofii ufuute quba qabaadha harka ofiitiin sanuu ufumaa barbaadattee dhuftee jechuudha tana boodatti deebitee waa'ee kiyyaanii dubbatti taanaan namni si'achi Dubaay kanatti sargii daggafattanii miinjeen afur singa ummata sanaxxalaa biyya sanaxxale kun sanaxxala kalaas faaraan ta'ina biyya sa'aatiidhaan hojjettu biyya biriin hojjettu akka Itoophiyaa sa'a 24 dukkaanii dhaabdeeti caffaraa bultu sanii miti kuni jarri sa'aatiin ofii geenyaan maabiraatiin namarratti dhaamsa dhufee saafaa xambee birrii 20 kafalte 50 kafalte ayidaawwan keersiin dhaga'uun sa'aatiin ofii geenyaan dhufee sirratti dhaamsa oduma arakaata miinjee laallu sa'aatiin gahee namarratti dhaamsan maabiraatiin namni otoo nyaatiin namni otoo dhugiin namni otoo bashannaniin namni odoo mushurraan hin bahin odoo seeruma qalabati san iyyuu oduman godhin maabiraatiin namarratti dhaama sa'aatiin gahee otuma isin achi warrigdan oduma miinjee warrigu oluma rigalaal kun oduma warrigu maaliif barbaachise kun sa'aatii ofiitti fayyadamu isin immoo jechuudha nuti saaqadama sargiin deeme taana fataa jechuun deeme shaashambaa jechuun deeme taphachuun deeme gammaduun deeme sargiin maqumaafuu gammachuudha eessan gammadu maammadoo kottee qorawuun jitu fu'eessan bakka deemnutti dhiira dadhabne nuti dubartiillee viidiyoo namaa waraabdu dhiirri kinoo waan bariirra bahee safuu cabse waan bariirra bahee viidiyoo waraabu safuu cabse abboo maali kun uummanni sanaxxalee abboo sanaxxalaa masalxanii qaraachuu salxinu qorabo sanaxxalaa biyya guddattee biyya sanaxxalte biyya sa'aatiidhaan hojjetanii sa'aatii keessanitti fayyadama qalqaf jedha taa'aa maaloo deemaa maaloo ankaleessa tokko maa adduma maaloo mushurraa seenuu edhaa tataa ireemiin gurna'u yoom sanaxxaltu isin abashaarraa baradhaa bee sargee abashaa laalaayi bakkeebbaa oolaa qoy warri shamarranii dhaabbadhaatu na dhaggeeffadha warri dhiiraa immoo sinoof kalchee darbaa deema viidiyoon kun shamarran qofa bichaa ilaalata keessattuu shamarran biyya arabaa jirtan kushiina arabaa keessa jirtan keessattuu waa'ee akkanaa keessa warri jirtan sirritti na dhaggeeffadha haftuutu maal jedhe seetan
yaa rabbi qalbii naa kenni mo'aa ollaa kootirraa hin baradha jette haftuun jedhan akkasanii namarraa waa baratanii na dhaggeeffadhu dhaabbadhu too warri dhiiraa immoo na of kalchaa darbaa ilma dhiiraa jechuun bofa jechuudha dhiira jechuun walumaa galatti bofa jechuudha bofa hoosiin jedhu bofti irra ejjattu malee sin hiddu yoo si hidde immoo summiin isaa sun si galaafachuu danda'a si jeesuu danda'a du'uu dandeessa yookaan immoo qaama keetii irratti miidhaa jabaa sirraan gahuu danda'a ilmi dhiiratillee akkasan yoo itti dhaqxe jaalala fakkaate sitti dhufe saayikooloojii sammuu keetii miidhuu danda'a jireenya kee boruu si harkaa balleessuu danda'a kanaafuu akkuma bofarraa eeffasan ilma dhiiratirraa eeffi dhugaan sin jedha keessattuu kushiina arabaa keessa teessee biyya arabaa teessee dhugaadhaan sin jaalladha sin jedhee siif du'e si jaalladhe baalootoo akkasii koo siin jedhee jaalala sitti fakkeessee ati dhuguma na jaallata jettee qabeenya kee hoggaa 6 hoggaa 7 hojjette isarratti ergita taanan abbaa manaa koo boruu naa ta'a jettee ergita taanan ati akka bofti si hiddusan hiddamteertaa jechuudha. Kanaaf dubartiin immoo umriin ishii xiqqishuudha. Dubarri takka hoggaa 40 dabarte taanan namni abbaa kanaa sin jedhu hin jiru. Ila viillaa irratti illee odoo qabaatte ati hoggaa 40 dabarte taanan jireenya itti qabdu xiqqishuudha. Kanaafuu jireenyi taa'ee naman eegu, saatiin taa'ee naman eegdu, saa keetitti fayyadami, umrii keetitti fayyadami, akka bofarraa eeffasan ilma dhiiratirraa of eegi, qaallaqa kee qabadhu, qabeenya kee qabadhu, biyya kee galtee filattee kan warra beeku, kan sanyii beektu, kan gosa beektu, gosa filattee, sanyii filattee, midhaan bar sanyii facaasan madlaan, midhaan hogaafa facaasanii sanyii filatanii facaasan. Atillee akkasitti filattee keessaa qabda taanaan, kan kun jira taanaan filattee ilma sanyii gaariitti horumuu dandeessa jechuudha haala salphaadhaan. Kanaaf kushiina arabaa keessa teessee dhuguma sin jaalladha kan sin jedhe hundu dhuguma si jaallata sitti fakkaate akka summii bofaasan hiddamtee akka hin duune. Dhaamsi kun obboleewwan koo shamarran kushiina arabaa keessa jirtanidha. Oddoo eebbaa olaa horaa bulaa deebana. Viidiyoon kun shamarran biyya arabaatiif qofa bichaadha. Maammadoon darbi sin ilaalu shamarran biyya arabaa bichaa ilaala. Aggeeffadhu faaxee mataa fallaanaa aggeeffadhu gurri keessa ilaawuun aga'u. Dhagaye gorsan ani sii kennu dhagaye. Nama sadeen kanarraa of eegi. Tokko maammadoo Itoophiyaa jiru hin janajjaniin siif hin ta'uun ችግሪ ሲታወጀ ማመዶን ኢትዮጵያ አሲን በይ አሲን ኮሬ አሲን በይ ሲንጀ ሂንጀነጀኒን ለማ ማመዶ ኢጃዛ ቡይ ሲንጀ ቢያረባ ከሰ ከጅሩ ከን ኮት ኢጃዛ ኮቶ ለገረ ሲንጀዱ ከን ዳይ ኦፍራ ጎድ ሰዲ ማመዶ ቢያ አውሮፓ ጅሩ ዳቦ ሲጋፈቱ ከን ዳይ ኦፍራ ጎድ አገፈድ መታ ቁልፊ ታቴ እንደሚኒ ኦሲ ሆጂ ከደለገዱ ማለከ ከቀበዱ ቢያ ከቲ ትገሊ ፍለቴ ቶሩምተ ሲንጀ አገፈዱ ጋር ሲንጀዳ ጋፈ ቢያ ከገልተ ዘና ገተላል ከሰኝ ጋሪ dhiira sanyii gaarii toorumta malee shuxxi itti noorumtu dhugaan sin jedha. Maammadoo kana sadeen irraa of eeggadhaa. Nuugamaan warri maammadoo kun kan Ameerikaa jirus nuugame, kan Suudii jirus nuugame, kan biyya jirus nuugame. Ashamaa akkam jirtu nagaa jirtu yaa Oromoo baga jiraatanaaf jiraadha. Yaa Oromooti yamee viidiyoo tana sheer naa godhaa dirraa keessa marrimaan tun gubate dubbachuu illee barbaanne marrimaan kiyya kun na gubate mee sheer koppiliin riipoost naa godhaa dirraa keessa maallaqan baastani. Yaa warra Suudi Arabiyaa keessa jirtan. Yaa dhiira Suudi Arabiyaa keessa jirtu rabbiin si balleessu badii ta'aa godhu badi sinaa balleessu waan miskiina karaa deemu qabdanii kan jireenyi biyyaa baase qabdanii arsii jettanii gandatti galchitanii hararge jettanii gosatti lagatti galchitanii kan jireenya bishaan dhuguuf biyyaa ba'e nyaachuuf biyyaa ba'e qabdanii tumtanii ilmoo iyyeessaa harkaaf miila isaa hiitanii safuu irratti hojjettanii safuu keessaa safuu daangaa darbe hojjettanii. Mucaan kun akka boru dhaabbatee hin deemne hojjettanii rabbiin sinaa balleessu bada. Yaa Oromoo Suudi Arabiyaa keessa jirtu. Isin keessattuu ijoolleen musliimaa otoo amantaa tokko waliin qabdan. Otoo rabbi tokkotti waliin amantan. Oromummaa dhiisaa balleessaa. Oromummaa dhiisaa itti dhiisaa. Oromummaa lagatti kutaa xurgalchitan kana dhiisaa. Namni rabbitti amanuuf jedhee rabbii tokkotti waliin amantanii adarraa rabbiitti amanuu siin jechaa jira. Irra dhaabbattee ati yoo akkasittiin safuu daangaa darbe ilma Oromoo irratti hojjettu. Ati amma namaa? Ati amma dhiiraa? Ati amma dhuguma Oromoodha. Ati amma dhuguma amantaa qabdaa. Sinaa balleessu waa'een ibbadaa dhugaa. Dhaloota rabbiin dadhabee dhaloota abaarree dhaloonni tiiktooka kanarra jiru dhaloota bishaa waan safuu malee waan gaariin hojjettan. Sabni biraa nagaa qaba. Sabni biraa nagaa wal jaalatee waliin jiraata. Sabuma keenya kana saba dhoqqee, saba sammuu hin qabne, saba doomaa, lagatti golatti ol galchee saba ol nyaatu, saba bineensa saba Oromoo kana malee argina. Rabbiin sinaafi xumaasin tu bagaa afaan Oromoo kana sabni biraan argina. Otoo afaan Oromoo kana sabni biraa dhagahe Oromoon kun maal akka ta'e lakkaa Oromoon kun kana ajame uummanni saba gamtaa Afrikaa kun maqaa keessanii dhaloota toshtoshee dhaloota paantii ofirraa hin qabne kanaan
ummanni sabni guddaa arrabsamu nagaddisiisaan sinaa balleessu badaase wanni sun hojjettan kun yoomumaayyuu seenaati darba lagatti gosatti wal galchitanii isaamee oromummaan hafu amantaatti no lamantan san yettanii toliroon istan maal qabu sinaa balleessu